jijjiirama dhufe deeggaruudhaaf dimokiraasii jajjabeessuuf ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin si waliin jirra jechuudhaaf lammiileen biyyattii sanbata waxabajjii 16 addabaabayii masqalaatti hiriira ba'u. Koreen qindeessituu hiriirichaa qophii barbaachisu xumuraa jirra jedhanii jiru. Abaataa Faayisaa gabaasa dabalataa qaba. Sanbata waxabajjii 16 ganama Finfinnee addabaabayii masqalaatti hiriira seenaa biyya kanaa keessatti adda ta'etu gaggeeffama. Lammiileen biyyattii sabummaa amantaa gartuu siyaasaatiin osoo waliin qoonne irratti hirmaatu. Hiriira kana mootummaan yookiin qaamni siyaasaa tokkollee hin waamne. Lammiilee dhumatu ofumaa koree dhaabbatee ofumaa wal waamee gaggeeffata. Jijjiirama lammiileen biyyattii hawwiin abdiin eeggachaa turan qabsaa'anii aarsaatti kaffalantu ija godhatee mul'achuu jalqabe. Jijjiirama dhufe ni deeggarra. Dimokiraasii ni jajjabeessina. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin si waliin jirra jechuuf hiriira ba'u. Obbo Guddataa Galaalchaa fi Obbo Ayyalaa Dagaagaa koree qindeessituu hiriira kanaati. Uummanni biyya kanaa waliigalatti uummanni bal'aan Itoophiyaa bakka tokkotti walitti dhufnee tokkoffaa warra wareegaman saniif galata galchuu barbaanna. Galatoomaa jechuu barbaanna isaaniif. Ittaanee muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin kan gaggeeffamu qaamni mootummaa jijjiirama keessa galee jira. Jijjiiramni kun hunduma keenya gaaffii hunda keenyaa ijaa ta'eef akka dhuunfatti jabaadhu si wajjiniin jirra. Bu'aa qabsoo keenyaa kana fuulduratti nuuf ceesisi jennee Dr. Abiy biras dhaabbachuu barbaanna jechaadha. Kaayyoon hiriira keenyaa kun gabaabumatti kana fakkaata. Kan ammoo kan waamamu garee tokkoon, paartii tokkoon yookaan saba tokkoon otoo hin ta'in tokkummaadhaan uummanni biyya kanaa uummanni Itoophiyaa asitti immoo Finfinneetti sabaaf sablammiin hedduudha kan jiru uummata bal'aadha kan jiru uummanni kun yeroo calqabaatiif tokkummaadhaan ajandaa tokkoon hiriiree hin baajennee taphdanna kaayyoon isaa kana galateeffachuudha gara isa kan qabanne kan agammaa arganne fudhannee gara fuulduraa immoo kan nu hafe kan ittiin gaafannu kan ittiin mirga dimokiraasii keenya ittiin dhugoomsaa deemnudha hiriirri kun kan calqabaatinna. Hiriira kanarratti namoota magaalaa Finfinneetti dhiyeenya qaban kanneen akka Amboo, Walisoo, Adaamaa, Fiichee fa'aarraa dhufaniif abbootii qabeenyatiin geejjibni ni mijaa'aaf. Uummanni hiriira ba'us jaalalaaf tokkummaa biyya kanaa wantoota cimsan irratti xiyyeeffachuu qabu jedhu koreen qindeessituu hiriirichaa. Hiriira sabaaf sablammiin hundumtuu uummanni hundumtuu irratti hirmaatu akka biyyaatti waan ta'eef wanti nuti goon hundumtuu wanta tokkummaa biyya kanaa wanta tokkummaa saba biyya kanaa adda adda facaastuun ta'in tokko godhu wanta tokkummaa diigu akka hin goone of eeggannoo gochuudha. Guyyaan ishiin kun biyya kana keessatti akka seenatti yeroo itti qaamni mootummaa fi qaamni morkattootaa abbaan amantii fi sabni adda addaa wal arganii bakka tokkotti gammadanii galataa qabsoon kun immoo an keenya cinaa dhaabbanna jedhan waan ta'eef ilaalcha adda addaa irra dhaabbannee ilaalcha keenya san kan ibsu yaada adda addaa kan calaqqisiisu qabannee otoo ba'uu baanne walumaa galatti kana jenneetoo nuti wannoon jennu otoo qabannee ba'uu baanne. Uummanni hiriira ba'u nagaan ba'ee fedhii yaadaaf sagalee isaa dhageessifatee nagaan deebi'ee akka galuuf qaamoleen nageenyaa qindoominaan xiyyeeffannaan hojjetu. Ga'een qeerroos olaanaadha. Uummannis nageenya ofiisaatii fi namoota waliin jiranii eeguu keessatti qooda isaanii ba'uu qabu. Dhaamsa koree qindeessituu hiriirichaati. Nageenyi calqaba kan eeggatu abbaadha. Uummanni mataansaa hirmaattonni hiriira kanaa mataansaa nageenya ofii eeggachuun ofirraa calqaba. Nagaan ba'anii hiriira kana milkiidhaan nagaan akka xumuramu ga'een tokkoon hirmaattota calqabachirraa kan eegamu. Nageenya isaa hundumaa inni jalqabaa uummata keenya irratti waa'ee nageenya eegsisuu irratti kan gannu. Itti dabalataan akka qaama mootummaatti qaama poolisii federaalaa kan Finfinnee kan Oromiyaa wajjiniin bal'inaan haasa'aa jirra. Isaanis nu cinaa akka dhaabbatan nageenya barbaachisu hundumaa akka nuuf deeggaran dhaamsa keenya dabarsineetiif jirra. Ammas irra deddeebinee dhaamsa keenya dabarsina.